لم دوتالي ماكلو قرفوا مقرف አለበት ውጣልኝ ምንም ውጣልኝ አይደለም መገረፍ አለበት ወጥቶ ከዚህ በኋላ ሌላ ቦታ ቢሰርቅስ የትም አይወጣም ተገኝታችኋል akkam jirtan hordoftoota channel kooti kan taatan marti keessanoo nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtan isiniif haa baay'attu akkam turtan akka isaa kana keessan obboleettiin keessan nagaa guutuurraa qaba nageenya na bukkee ture isin birallee ajiraatu isiniin jechaati namoonni channel kana faaratan subscribe like gochuudhaan maatii keenyatti dabalama kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraa na deeggaraa turtan galatooma galata guddaa na biraa qabdu isiniin jechuu jaaladha tole deebi'ee dhufee jira maalin deebitee dhufte jechuun keessa hin oolu akkuma suuraa irratti argitan kana jalqabarra jechuudha naahi nafi wuube jechuudha dhugaa baay'ee tokko jechuudha lakka pirankii kana dalaguun yoo namarratti naqaame hagam kana nama aarsaayii dhugaan sinin jedha amma inni kolfee gammade amma isheen immoo keessa isheetti deebitee tooniyyuu baay'ee ofitti aarte jechuudha maaliif jenna irratti naqaame pirankii jechuudha yeroo baay'ee viidiyoo isaanii nan hordofaa isin galee baay'ee tokko natti tolu wanti isaan hojjetan hundumti isaanii jechuudha isaan lamaan isaanii baay'een isin jaaladha baay'een isin kabajaa asumaan jechuudha dhugaa baay'ee natti tolu yeroo baay'ee jechuudha viidiyoo isaanii yeroo baay'ee nan hordofaa inna keessattuu kan akka harraa kun kofalchiisee hin jiru jechuudha dhugaa rabbi jechuudha achi ka'e aniyyuu kan viidiyoo kana hojjechuuf ka'e jechuudha baay'ee tokko na kofalchiise maaliif jenna irratti naqaamu sanatti hagam takka akka isheen ofitti aartee santu na kofalchiise jechuudha maaliif namarratti hojjechuu malee gaafa namarratti naqaame immoo haga kana nama aarsaa lakkaa waan jedhu jechuudha kanaan wal qabatee jechuudha miidiyaa kanarra immoo jechuudha akkuma walii galaatitti argaa jirra isinillee argaati jirtu namoonni tokko jechuudha hamma hojii godhateetuma wanti itti bobba'ee jira namoota jaalallee walii ta'an haadha manaaf abbaa manaa aggaalaxanii gaa'ila nama adda diiguun dhugaa akka itti fufetti jira namoonni siruma hojii godhatee ittuma bobba'ee jira jechuun hin danda'ama garuu baay'ee nama jibbisiisa wanta akkasiisuni ani maaliif akka ta'e hin beeku nan laala yeroo baay'ee miidiyaawwan garaagaraa jechuudha wanti akka sanaa immoo xiqqoo ishee ni ulfaata maaliif jennaan jireenya nama adda diiguu bultii nama adda diiguun haa ta'u bakka sanatti wanti isaan hojjetan gaarii ta'ee garuu bakka tokkotti haala lubbuu namaa balleessuu ga'utti maaliif jennaan ni ulfaata namni jireenya boruutiif jedhee gaa'ila dhaabuu waan salphaa miti hiriyaas haa ta'u bu'aa bayii hedduu jira nama tokko wajjin jiraatanii yookaan wal jaalatanii gara fuulduraatti mana dhaabuuf namni walitti dhufee jechuudha bu'aa bayii hedduu keessa darbeeti yookaas immoo madaallii hedduu qaba jechuudha haa ta'u malee gaafa akka kanatti immoo sababa kanaan adda bahanii jechuudha ni ulfaata garuu aggaalaxamuun isaanii akka kootti sirrii ta'ee osoo jiru jira dhugaa iddoo sadii lama waan ta'etti nan argee tokko qabee hudhee ni hudhee dhugaa qabee hudhee sirumaa jechuudha zaqii surreerraa baafatee ni hudhee lamaan isaanii gedduu mucichicha akka ta'etti adda baasee haa ta'u malee garuu mucichichi jara sana lamaan mistira isaanii gedduu dhaabate suni dhuma isaarratti biratti nafne biraa deeme namni sun dhumdi isaanii maal ta'a mucaan sun yoo booda dhuma sana micayyoo sana ajjeesee dhugaa baay'ee ulfaata kaaniin daa'ima osoo qabatanii deemanuu kan daa'ima achi irratti gatee biraa deemu jira daa'imni kun kiyya miti lakkaa waan akkanaa jira waan akkasii waan jedhamu jechuudha waan baay'ee garuu waan baay'ee jibbisiisadha maaliif jennaan namni jireenya isaa akkuma ta'etti akkuma jalqabeetti ni jiraata garuu aggaalaxamuu isaanii suni sirrii ta'ee osoo jiru achitti haga lubbuu namaa baasu haga walreebuu wantoonni adda addaa ga'u sun immoo jechuudha deebisee nama kaameraa kana waraabu yookaan nama viidiyoo kana hojjetu isaan intarviyuu godhe sana ni gaafachiisa dhumarra jarri sun wayi lubbuu yoo wal balleessan yoo wal ajjeesan jechuudha duuba deebi'ee nama kana gaafachiisuu isaa hin oolu haa ta'u malee immoo ta'ee osoo yeroo battala sanatti walitti araarsanii hamma danda'amaa ta'ee gatanii biraa deemuu baatanii kana godhanii waaratanii jechuudha baay'een isaanii gatanii biraa deemu
gaafa isaan xiqqoo shaayilii baay'isan gedduudha deemu jechuudha. Waliin tinaqanii wal lolchiisanii kaanii irraa deemu jechuudha. Garuu ni ulfaata. Ani akka gama kootti namoonni baay'een ilaalcha adda addaatti fudhachuu danda'anii sirriidha. Sa'aatii kana keessa namni amanamaan hin jiru. Maaliif jennaan namni amanamaan hin jiru. Amanamaan waaqa tokkicha qofaa. Bara kana keessa namni amanamaan hin jiran natti fakkaatu ani akka kootti jechuudha. Kuni waanuma beekamaa waanuma argaa jirrudha waan ta'eef garuu immoo ani namni nani sodaadhuuf warra viidiyoo sana waraabanii jara sana interview godhanii kaa'anii jarri suni sababa sanaan isaan gidduutti wanti hin taane gaafa mudatu yookaan namni tokko miidhaan irra gahu nama sana deebisee ni gaafachiisa lafa kamittuyyuu jechuudha. Viidiyoon kun hin haqamu miidiyaa irra jira. Viidiyoodhuma kanaan iyyuu jechuudha seeratti yookaan qaama seeratti dhiyaate namni suni gaafatamuu danda'a ni gaafachiisu. Ani garuu baay'ee tokko akka kootti jechuudha fudhatama hin qabuun jedha. Maaliif haa ta'u dhiirota aggaalaxuu isaanii dubartootaaf waan gahaa yookaan waan bareedaa ta'uu isaa sirriidha. Garuu immoo jarri sun ergee walitti bu'anii kaanii jarri sun amma walitti araarametti yookaas immoo amma isaanillee amma daandii gaarii tokkorra waliif yaadan jechuudha. Maaliif walitti araaramuu soo baatan wal dhiisanii tooni haala bareedaadha wal dhiisanii wal biraa sokkuuni waan bareedaadha. Garuu immoo gaafa akka kanatti isaanii wal lolaa jiru dubbiin gaafa jabaattee jirtu gidduutti gatanii yookaas immoo irratti gatanii biraa deeman kuni ni ulfaata. Namoonni tokko baay'ee jechuudha. Maaliif amma kana jedhee lakkoofsaan lakkaawamee waan hin dhumneedha jechuudha. Warri hojii kanatti bobba'ee walumaa galatti hojii kanatti bobba'anii dubara hin jedhamu dhiira hin jedhamu dhugaa garuu osoo kanarra jechuudha wanti hojjetan wanti gaarii wanti nama gammachiisu baay'ee isaanii jiru. Amma kana jara kana achi dhaabbatanii interview godhanii walitti buusanii maal sana osoo rakkataa mangada irratti kufe kana kaasanii akka eenyudha maastera binnate kanatti jechuudha. Osoo nama akkasitti mangadi irratti kufe kaasanii nama rakkate gargaaranii baay'ee tokko baay'ee namni gizee irraa waan gaarii ilaalu waan gaarii hojjetu waan badaa bakka jirami waan sammuu namaa sammuma nama nagaa ture kana gara ambiraatti gara gidiraatti jijjiiru waan nama bakka jiramiti wanta laaluuf illee namatti hin tolle sana laaluudhaaf ariifata ilmi namaa maaliif akka ta'e hin beeku waaqayyo nama karaa isaa yaadatu noo haa taasisu walumaa gala isaatiitti jechuudha. Kanaaf maaliif jennaan firaankii hojjechuun ni jira garuu firaankii akka bareedutti yoo hojjetan das nama jedha baay'ee firaankii agas maras xiqqoo miidhaa hin fidu yoo hammaatteetuma firaankuma sana karoora isaa wallaalaniin alatti jechuudha. Garuu kan miidhaa fidu walumaa galatti akka kootti jechuudha. Kan amma bultii nama adda diigaa jiramu kun ni ulfaata. Akka kanatti itti fufee jennaan maaltu amanamaan jira jedhanii namni ni arga yeroo baay'ee tokkorratti tokko nufatu. Maaliif jennaan bara kana keessa namni amanamaan sababa hin jiraanneef tirfiin ofirratti deebi'aniitiin iyyuu jechuudha. Xalaata bituudha. Warri kana godhu kun jechuudha. Xalaata ofirratti bituudha. Ni ulfaata badaa jechuudha. Jarri sun amma sa'aatii sanatti isin badhaasnaa badhaasa jira jedhanii interview sin goonaa minamna waan gaariitti fakkaata. Dhuma isaanirra garuu xiyyaaqee isaan gaafatan hin beekanii. Gaafa xiyyaaqee silkii barabbaraan dhufe fidaa silkiin keessan akkas gaafa jedhamu sana kun dubbii guddaan achitti jechuudha. Kuuwwan immoo intini jechuudha. Sanarratti baay'ee dasna jedha sun jechuudha. Warri maalidha? Meekaappii fuula dibatan dhiqsiisan illee ni jiru. Warri meekaappii fuula dibatan dhiqsiisan suni akka kootti dibachuu isaa waan hin jaalanneef dasna jedha. Maaliif jennaan nama tokko gaafa itti dhuftan eenyummaa keessaniin nama sanaa wal baraa dirqama kun ta'uu qabas eenyummaa keessanii wal baruudha malee eenyummaa kiyya shaffanee ka'ee nama sanaa wal bareedhe boru namni suni gaafa eenyummaa koo sana hubate immoo nagatee deemu waan hin oolle maaliif jechuudha. Maal sababiin isaas gaafa isaa wal baru nama biraa gaafa dhumarra na argus nama biraa gaafan ta'u gaarummaa hin qabu. Sun sanarratti dasna jedha kun wanta akkasii sun dasna jedha. Maaliif namni irraa of qoxxuba eenyummaa isaatiin jalqaba jechuudha. Dibachuu waanuma jiru abbaan barbaade ittiin bareedu maal jechuu guyyaa piroograamiiwwan adda addaa qaban suni rakkoo hin qabu. Garuu nama gaafa hiriyaa kiyya jedhanii yookaan nama sana wajjin jireenya dhaabuuf bultii dhaabuuf walitti dhufan yoo ta'e eenyummaa ofiitiin nama sana wal baruun barbaachisaadha. Maaliif dibannee bareennee osoo hin taane jechuudha. Maaliif sababii kanaaf eenyummaa ofiitiin hiriyaa ofii yookaas immoo jaalallee kiyya gara fuulduraatti wajjinan karaa dheeraa deema nama jedhanii yaadan sana eenyummaa ofiitiin nama sana wal baruun barbaachisaadha. Sababii isaas maaliif kan si jaalate
furrii kee wajjin kasi jibbe immoo damma wajjin jedha Oromooni. Kanaaf jaalataan akkuma furrii wajjin ta'e sana gatee biraan deemu eenyummaa isheetii yoo wal baran jalqaba sana jechuudha. Inni jibbaan immoo osoo sa'aatii sanatti battala sanatti damma miti waan kamiyyuu dibattee hin fudhatu jechuudha. Fudhataman ta'uuf nama sana. Kanaaf eenyummaadhaan yookaas immoo namummaa kee akka Waaqayyo si uumetti waa tokko dabalata tokko malee nama wal baruun nama jireenya koo keessatti ofitti fudhu yookaan wajjin imaluuf ka'e sana eenyummaa kootiin nama sana wal baruun barbaachisaadha isin jechuu kanani bakka sanatti dasna jedha baay'ee nan deeggara nama warra meekaappii dhiqsiisee isaan aggaallatu sana jechuudha. Maaliif osoo jalqaban nama eenyummaa isheetiin bartee kaatee erga sana namni suni erga isa wajjin bartee kaatee dibatte ta'e inni sunillee waan gatee biraa deemuuf hin qabu jechuudha. Kanaaf akka sanan isin jedha obboloota koo karaa sanaan nan deeggara gama kootiin meekaappii naamina waan hin jaalanneef jechuudha. Kun immoo namni jaalatu isin jira. Haa ta'u malee akka kanatti nama aggaallata guyyaa tokko tokko jechuudha. Dhokatanii eenyummaa ofii dhoskanii gaafa Waaqayyo nama qabu kan akka kanatti miidiyaa irratti nama aggaallata sana gochuun dura eenyummaa keenyaan nama sana wal barrataanan wanti tokko wanti daangaan duratti fidu hin jiru jechuudha. Kanaaf sana waan ofii keetti jibbiteef deeggarte akkanaan hin jenne namni kamiyyuu akka ilaalcha sammuu isaatti jiraata. Akkuma nani jibbu kana namni jaalatu immoo baay'eetu jira waan ta'eef suni ilaalchi namaa garaagara. Maaliif namni akkuma bifaan diimaa ta'ee magaalaa jedhamee jiru kanatti amalli isaallee ilaalchi isaallee garaagara sababa ta'eefi kan ammoo asumaan natti mukatina isin jechuu barbaadetanani. Egaa asuma irratti dhaabuu barbaada har'a maaliif jennaan jalqabuma gara viidiyoo kana kan na fidee hojii Nahii fi haadha manaa isaati jechuudha. Maqaashii yeroo baay'ee naaf iyyaamamu maaliif jennaan dhugaa baay'ee tokko nan kolfe'ani maaliif akka kanatti lakkaa piraankii gochuun amma kana gaafa namarratti naqqaame nama aarsaa waan jedhu nan kolfee haa ta'u malee baay'ee das nama jedha baay'een isin deeggaraa jabaadhaa isin jechuu barbaada asumaanii. Egaa hordoftoota koo viidiyoon koo irraa asuma irratti dhaabbata. Kanaaf wanti osoo waan gaarii dalagne gaariidha isin jechuu barbaada. Waanuma kam keessattuyyuu gaa'ila namaa jireenya namaa adda diigurraa waan hojii sanarra akka shaalee yookaas immoo garaagarummaa qabu tokko kan namaaf illee faayidaa qabu jechuudha. Kun miidhaa fida malee faayidaa hin fidu waan akkasii jechuudha. Waan faayidaa qabu tokko namaaf jechuudha. Yoo hojjenne rakkoo tokko hin qabu waaqarraallee lafarraallee ni arganna isin jechuu barbaadetanani. Viidiyoo isinitti dheeressuu nagaan naaf tura. Maaliif kana jette yoo jettan yaada keessan koomentii jalatti naa kaa'a. Namni gaafii isinitti ta'e wanti nani hanga yoonaa dubbadde yaada keessan koomentii jala naa kaa'uun dagatinaa laayikii gochuu sabiskiraabii godhaa. Nagaan naaf tura hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti baay'ee baay'ee.